Nagaa akkam jirtan hordoftoota nagaa tuubii baga deebitanii gara chaanaalii kanaa nagaadhaan dhuftan. Har'allee barumsa Ingiliffaa words of the day kan jedhuun yookaan jechoota haaraa guyyaa kanaa kan jedhuun walitti dhufnee jirra jechuudha. Kanaafuu har'a jecha tokko isanan barsiisa jechuudha. Jecha sana ammoo karaa 2 fi 3 akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu isinan barsiisa. Kanaafuu na waliin turuu keessan hin irraanfatinaa. Haaraa warri to'atan subscribe godhaa. Warroonni direct zoomidhaan barachuu barbaadan ammoo na dubbisuu dandeessu. Amma maalinni jecha maal jedhu baranna jechuudha. Jecha junk jedhu baranna. Junk jechuun maal jechuudha? Junk jechuun gatuu jechuudha. Junk jechuun gatuu jechuudha. Fakkeenyaan yoo ilaallu we will have to junk this old computer. We will have to junk this old computer jechuu dandeenya jechuudha. Kompitara maalii kana? Kompitara moofaa kana gatuu qabna jechuudha. Amma laal gatuu qabna. We will have to junk this old computer. We will have to junk this old computer. Kanaafuu junk jechuun gatuu jechuudha. Junk yoo jenne gatuu jechuudha. Akka hin irraanfanne fakkeenyaan akkuma ilaalaa jirtan ammoo we will have to junk this old computer kan jedhu kompitara moofaa kana gatuu qabna akka jechuudha. Gatuu hedduu jechuudha. Yoo moofaa ta'e wantoota adda addaa junk gootanii yookaan ni gattu jechuudha. Inni biraa ammoo maalinni kan itti aanu jankii kana maal waliin fayyadamuu dandeenya yoo jenne junk food jechuu dandeenya. Junk food nyaata faayidaa hin qabne yookaan amma nyaanni too wannoo keenya jechuun qaama kan keenya ijaaruuf baay'inaan kan nuuf fayyadne jechuudha. Baay'inaan nyaata keenya kan furdisuudha maal jechuudha. Kan baay'inaan nuuf fayyadne maal jechuu dandeenya? Junk food jechuu dandeenya. Nyaata faayidaa hamma ta'e qabaachuu danda'a garuu maalinni furdisuudhaaf nama furdisuudhaaf maaliif hin fayyadu jechuudha. Nyaata junk food kan jennu kun. Kanaafuu try to eat junk food to reduce your weight. Try to eat junk foods to reduce your weight jechuu dandeenya jechuudha. Try to eat junk foods to reduce your weight jechuu dandeenya jechuudha. Argitanii miti asirratti junk food yookaan nyaata faayidaa hin qabne jennee amma wannoo jennee jira hiiknee jira waan ta'eef nyaatawwan akkasii nyaadhu. Nyaatawwan faayidaa baay'ee hin qabne nyaadhu. Maaliif? Weeyitii kan kee yookaan ulfaatina qaama kan keetii maal gochuuf? Gadi buusuuf kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Junk food nyaata faayidaa hin qabne yookaan nyaata baay'inaan nuuf hin fayyadne jechuudha. Inni biraa immoo junk mail. Junk mail jechuudha. Junk mail jechuun maalinni durarra kan jiru junk shop jedha. Junk shop jechuun suuqii yookaan suuqii mi'a rakasaa itti gurguramu yookaan gatii salphaatti argan. Suuqii mi'a rakasaa wantoota adda addaatiin qarshii xiqqoodhaan bitannee gallu junk shop jechuu ni dandeenya jechuudha. Wantuma xiqqoodhaan birruma xiqqoo qabannee baanee garuu wanta baay'ee bitannee galuu dandeenya junk shop kana yoo goonu jechuudha. Kanaafuu suuqii mi'a rakasaa ta'e itti argannu yookaan gatii salphaatiin argannudha. Inni biraa immoo junk mail. Junk mail yoo jenne beeksisa poostaan ergamudha. Junk mail jechuun beeksisa poostaadhaan ergamudha. Kanuma jechuudha. Jecha kana yoo qabattan baay'ee bareeda. Akkasumas ammoo akkuma isinitti himee warroonni zoomidhaan dubbisa warra eegaltootaaf kana keessattuu warri zoomidhaan barachuu barbaadan direct kafaltii jiddu galeessaatiin barachuu ni dandeessanii. Akkasumas ammoo wanta jiru waliin dubbanneetoo barumsa kan keessan durarraa eegaltaniitoo dubbisa warri hin dandeenye dubbisa haala bareedaa ta'een akka dubbistan barachuu dandeessanii. Akkasumas warri dubbisa dandeessan ammoo sirriitti haasaa keenya guddisaa akka deemnu nu gargaara waan ta'eef yaada yoo qabaattan naaf barreessaa. Amma bakkuma artanitti nagaa naaf ta'a. Bye.